irratti hanga ammaa wanti jedhan jiru. Dhimma abbootii to'annoo jala oolanii kanaa dhiyeenyatti hordofaa kan turee fi gamtaa tajaajiltoota Ortodoksii Tawaahidootti miseensa koree kan ta'e Daayiqoon Faarfataa Bulchaa Galataa sa'aatii muraasa dura bilbilaan dubbisnee turre. Abboonni keenya akkuma abboota kamii guyyaan kaleessaa guyyaa fayyisaa addunyaa akka biyya keenyaatti guyyaa gaafa 27 kan kabajamudha. Abboonni kunis Abuune Barshummaa, Abuune Gabreel, Abuune Iyyaasuu kan jedhaman kutaa lallaba godina Wallagga Bahaa, kutaa lallaba godina Wallagga Lixaa fi Qeellama Wallaggaa uummata isaanii eebbisuudhaaf, uummata isaanii jajjabeessuudhaaf, dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuudhaaf osoo imalanii daandii gubbaatti abbootiin lamaan Abuune Gabreelii fi Abuune Barshummaan iddoo uummata eebbisaa jiranii. Qaama gubbaatu isin barbaadee Finfinnee irraa isin barbaadan jechuudhaan qabanii dirqamsiifamanii gubbaarraa akka isaan ajajan qaamonni nageenyaa dhufanii abbootii qabanii. Akkasuma Abuune Iyyaasuun immoo osoo gara magaalaa Dambidolloo itti imalaa jiranii daandii gubbaarratti kan isaan qabamanii qabamuudhaan gara magaalaatti Buraayyuu dhufanii aanaa tokkoffaa kan isaan jedhamanii amma ammaatti achi turanii amma immoo bakka hin beekamnetti akka fuudhanii deeman kan quba qabu. Gaafa abboota kana dubbistutti maal jedhaa turan isaanii? Akka seera mana amantaa keenyaatti abboonni keenya barumsaaf uummata barsiisuudhaaf afaan isaaniidhaan akka dhaga'aniif eenyummaa fi aadaa isaanii amantaa isaanii qabatanii akka isaan uummata tajaajiluudhaaf ta'an beekamaadha. Haa ta'u malee abboonni kun hedduu abboota eebbisuudhaaf uummata eebbisuudhaaf osoo imalanii wanti kun gaafa irra ga'u kiristaanummaan isa kanadha. Kiristaanummaan inni sirrii isa kanadha. Hidhamaa wangeela barsiisuu, hidhamaa dubbii sagalee Waaqayyoo babal'isuudha waan ta'eef kiristaanonni hunduu jabaachuu qabu bakka jiranis haala kam keessa taanuyyuu kaayyoo uummata keenyaa qabannee baane dhugaa wangeela irraa dhageenye dhugaa uummata keenya irraa barre duubatti hin deebisnu galmaan ni geenya yaada jedhudha yaadni isaanii. Abbootiin sadan kun dhimma dhiyeenya kana biyyattiitti mudatee kan ture dhimmuma bataskaana Ortodoksii keessatti jechuudha. Sinodoosii Oromiyaa wajjin wal qabatee isaan keessaa jara turanidha miti isaan kun? Ammas jaruma achi jirudha. Isaan turanidhas harka Abbaa Saawuroos, Abuune Isxaaqoosii Dookter akkasuma Abuune Zeenaa Maarqoosiin abboota muudamanidha. Isaan keessaa immoo kutaa lallaba godina Wallaggaa sadanitti warra ramadamanidha jechuudha. Akkasuma abbaan Minaasis hin jiru kan warra guduruu Shaambutti ramadaman jechuudha. Kanneen muudaman keessaa warri kaanii gara aangoo isaanii duraanitti deebi'aniiru kan jedhutu jira. Isaan kun gara bataskaanatti deebi'aniiru moo wanti isaan irra jiran maalidha? Walumaa galatti seerri taa'ee jira. Seerri kurnan jechuudha. Kurnan sana keessaa garuu abboonni kan isaanis abboonnis haa ta'u kiristaanonni keessumaa Oromoon Ortodoksii kan irratti waliin galle jira. Aangoon abboota kanaa sirrii miti, muudamni isaanii sirrii miti. Kanaaf aangoo phaaphaasummaarraa gara aangoo monoksummaa isaaniitti deebi'uu qabu seerri jedhu jira achirra keeyyata ja'effaarra jechuudha. Keeyyata sana abboonni kun hin fudhanne maaliif qannoon abdoogimaa mana amantaa haga hin cabsinetti harka abbootii keenyaadhaan muudamnee uummata keenya tajaajiluu dandeenya yaada jedhu qabu. Abbootiin kan biraa yaada kana fudhatanii hin fudhanne isaanii waan hin beeku qabu. Garuu abboonni kun ejjennoon isaanii ejjennoon keenya kaleessaa sirriidha, kan ammaa sirriidha, kan gara fuulduraatti haga du'a keenyaatti sirriidha. Kanaaf